Koottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceena isaaniin jedhe. Achumaanis bishaanicha irra bu'anii. Otoo bidiruudhaan ce'aa jiran Yesuus achuma keessa rafee qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaanittis bishaanitti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatani. Yommuu bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisa ka'ii nuyi dhumuuf jennaa jedhan. Achumaan dammaqee qilleensichaaf dhahaa bishaanichaa isa honkaramaa ture sana ifate. Qilleensichiif dhahaan bishaanichaa dhaabbannaan gabiin guddaan isaan ta'e. Kana booddeen bartoota isaatiin meerre amantiin keessan jedhee isaan garuu naasuudhaaf dinqisiifachuudhaan namni kun eenyu? Inni qilleensaaf bishaan ni abboomaa, isaanis isaaf abboomamu waliin jedhan. Bidirichaan gara kutaa biyya Gergeessaatti ce'an. Inni fuullee Galiilaa ture. Yesuus qarqara bishaanichaatti yommuu bu'etti kunoo namni mandara sanaa hafuuronni hamoonni keessa turan tokkotti dhufee namni yeroo dheeraadhaan jalqabe qullaa isaa ni adeema, awwaalota gidduu jiraata malees manatti hin galu ture. Inni yeroo Yesuusin arge caraanee fuula isaa duratti lafa dha'ee sagalee guddaadhaan yaa Yesuus ilma Waaqayyo abbaa maal natti qabdaa? Maaltu dhimma koo keessa si buuse? Sin kadhadhaa ana hin dhiphisiin jedhe. Kana jechuun isaa hafuurichi hamaan namicha keessa akka ba'uuf Yesuus waan abboomeef ture. Yeroo baay'ee hafuurichi hamaan yommuu isa qabu finyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin isa hidhanii eeguu otuma yaalanii hidhaa sana ciree humna hafuuricha hamaatiin gara lafa namni hin jirreetti ni oofama ture. Yesuus maqaan keenyu jedhee gaafannaan maqaan kun Leegiyoon jedhee deebise. Sababni isaa hafuuronni hamoonni baay'een namichatti galanii waan turaniif. Hafuuronni hamoonni qilleetti akka isaan hin ergine Yesuusin kadhatan. Dirree gaarichaa sana irras kunoo hoomaan booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoon booyyee sanatti galuudhaaf isa kadhannaan haa dhaqaniif isaan dhiise. Kanaafis hafuuronni hamoonni namicha keessaa ba'an booyyota sanatti waan galaniif hoomaan sun hundinuu hallayyaarraa gara rootti gadi konkolaatanii liqinfaman. Warri booyyee tiksan waan ta'e yommuu argan baqatanii warra mandara keessaa warra biyyattiis odeessani. Sabni dhagahanis waan ta'e ilaaluudhaaf ba'anii gara Yesuus dhufanii. Achittis namicha hafuuronni hamoonni keessaa ba'an wayyaa uffatee qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus jala taa'ee argan. Yommuu hundi isaanii ni sodaatani. Warri duraan achi turan akka namichi fayyi arganis jaratti himani. Kana booddee sabni kutaa biyya Gergeessaa hundumuu garmalee waan sodaataniif Yesuus isaan bira akka deemuuf gaafatani. Kana irratti inni bidiruu yaabbatee achiin deeme. Yesuus otoo achiin deemiin namichi inni hafuuronni hamoonni keessaa ba'an si wajjinan deema jedhee isa kadhate. Yesuus garuu biraa isa deebisee mana keetti deebi'i waan Waaqayyo godhe simii ittiin jedhe. Namichi yommuu Yesuus biraa deebi'ee guutummaa mandaraa keessa naannee waan inni godhee fi dhugaa baheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessa yeroo baay'ee bifa adda addaatiin waan sin beektanidha, waan haaraan hin jiru. Karaa adda addaa isinitti lallabameera. Karaa adda addaa irraa barataniittu. Har'a garuu Waaqayyo karaa isinitti lallabamne, karaa isin hin baranne akkasinitti dubbatu abdiin qaba. Kutaa kun macaafa Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 amma 41 akkasumas immoo Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irras jira. Dabalataas immoo Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 amma 34 irras jira. Ingiliffisaa now it comes to certain day jedha. Guyyaa tokko Yesuus gara galgalaa jedha kutaa kana keessaa. Koottaa jedhe gara gamaatti hin ceenaa jedhe. Kutichi kan isaan jiran Yesuus dinqii gurguddaa kan inni hojjete gara Qifirnaahom gara Beetesaayidaa Galiilaa gamatti ture. Naannoo Phexros bishaan qurxummii qabaa turan gamatti ceenaa jedha. Gama sana kan jiran baay'een isaanii warra Jentaayilota yookiin Ormootadha. Gama sana keessa kan jiran mandaroota 10tu jiru. Mandaroonni kun warri gama jiran akkuma kutaa kana keessa Gergeessaadha. Gergeessensi jedha macaafa Maarqos irraa immoo mandara Garaadaa jedha kutaa kanarraa Gergeessaadha. Garaagarummaa qabaatee toon taane Gergeessaa fi macaafni Geeresaa jechuun safara isaati, Gergeessaa jechuun uummata sanadha. Kana jechuun akkuma Oromoo Oromiyaa jennu jechuudha. Namoonni achi keessa jiran Gergeessaa yookiin immoo Giriisinsi jedhamu.
lafisaa immoo geresaa yookiin immoo garaadaa jedhama. Magaalota kana cinaattis magaalonni 8 akka jiran. Magaalonni kurnan kun afaan warra Roomiitiin Dikaapolis jechuun 10 jechuudha. Isaan kunis Geerasaa, Gadaraa, Hiphoos, Peellaa, Saayitoopolis, Filaadelfiyaa, Diileem, Kanaataa, Raaphaanaaf Boosiraa jedhamu. Gara gamaatti ceenaa jedhe Yesuus. Egaa waan sinni bukutaa kana keessaa on certain day gara galgalaatii jedha macaafa Maarqos irraa gaafa laaltan. Macaafa qulqulluu keessaa Yesuus dinqiiwwan gurguddaa hojjeteera, waan gurguddaa hojjeteera. Yesuus bifa adda addaatiin barsiisaa ture. Fakkeenyaan waan baay'ee barsiiseera. Waa'ee biqiltuu facaasuu, waa'ee virginii dubartoota virginii, waa'ee namicha nama qaxarate, waa'ee namicha karaatti reebame waan hedduu fakkeenyaan barsiiseera. Kutaan kun is not a parable, seenaa miti. Yookiin fakkeenyaa waan barsiifame toon taane waan riilii ta'edha. Kutaa kana keessatti kan inni dubbatu koottaa gamatti ceenaadha, dhimmisaa gamatti ce'uudha. The desire is to go to other side. Koottaa gamatti ceenaa jedhe. Motiveeshiniin kutaa kana keessa jiru gamatti ce'uudha. Gara kamitti? Gara kutaa warra Kifirinahom irraa gara gamaatti oppositii galaana Galiilaa gamatti kan jirtu gara mandara Garaadaa yookiin immoo Gergesaatti ce'uudha dhimmichi. Propozaala piroojeektii kanaa kan jalqabe Yesuusidha. Barattootatu koottuun wajjin deema jedha toon taane Yesuustu koottaa gara gamaatti ceenaa jedhe. Kan propozaala isaa fide Yesuus mataa isaati. Propozaala isaa piroojeektii masaa kan qarratsayyuu gamatti hin ceene jedhe Yesuus. Gidduutti garuu maaltu itti ka'ee bubbee jabaa fi sababa bubbee jabaa isaatiin maaltu itti ta'ee bishaan doonii isaanii raafame hamma qabachuu dadhabutti bubbeen bishaan raase waan ta'eef maal jedha Ingiliffisa storm jedha. Afaan Oromoon isaa dhahaa bishaanii jedha yookiin immoo bubbee plus dhahaa bishaan iddoo tokkotti Ingiliffisa storm jedha. Storm jechuun bubbee bishaan kan walitti qabate jechuudha. Piroojeekticha kan jalqabe Yesuus. Waaqi hundumaa beeku maaliif wanta kana fuulduratti akka ta'u hin agarre. Piroojeekticha jara sana tolfaane kan fide gamatti kan ceene jedhe Yesuus garuu rakkinni isatti dhufe. Kan inni dhufe barattootatti duwwaa toon taane hunduma isaaniitti kan dhufe. Erga beekee fuulduratti inni bara fuulduraa argu Yesuus rakkina sana argee maaf itti deeme. Ofii isaa moo maaliif rafuu dhaqe gidduutti rafeedha kana duubarra rafeedha. Takka jireenya keenya keessatti wanti asirraa hubachuu qabnu erga rakkinni Yesuusitti dhufee nama hundumaatti akka dhufu hubachuun gaariidha. Erga stormiin Yesuusitti ka'e nama kamitti akka hubatu ka'uu beekuun gaariidha. Bubbeeditti ka'e bishaan duukaa hamma lubbuu isaanii sodaatanitti hamma liqinfamuu kaanitti gaaniidha. Takka yeroo baay'ee rakkinni gaafa nutti ka'u, dhiphinni gaafa lolli nutti ka'u, waan duubatti deebine waan amantii dhabne nutti fakkaata. No! Takka lolli nutti ka'u sababa karaarra sirriirra jiraachuuf ta'uu danda'a. Kutaa kana keessa jarri waan ce'aniif karaa sirriirra too jiranii lolli itti ka'e. Sababa amantii dhabneef, sababa kufneef otoo hin taane takka lolli jireenya keenya irratti ka'u sababa karaa sirriirra jiraachuuf ta'uu danda'a. Sababni isaa dhimmi isaa gara gamaatti ce'uudha. Dhimmi isaa fuulduratti destineeshinii wayii jira. Jalqaba qaba, dhuma qaba. Jalqaba iddoorraa kan qaba, destineeshinii wayii gamarraa qaba. They have some business. Business wayii qabu. Kutaa kana keessatti business gaafa jedhu, business waayee daldalaa otoo hin taane dhimmi nuti jiraannu hundumtuu tajaajila ta'uu danda'a. Wanti hojjedhu hundumtuu businessiidha. Lafarra gaafa jiraannu business wayii qabna. Inni lallabuus businessiidha. Yesuus lubbuu dhalootaa oolchuuf gaafa dhufe biizinasiin Yesuus maal ture lubbuu dhalootaa oolchuudha. Inni daldalus biizinasiidha. Inni baratus biizinasiidha. Wanti nu hojjennu kamiyyuu biizinasiidha. Yesuus gara gamaatti gaafa ce'u kaayyoo wayii qaba, biizinasii wayii qaba, destineeshinii wayii qaba. Callisee koottaan ceenaan jenne. Takka maaliif otoo ani jalqabee ministirii jalqabee tajaajila jalqabee gidduutti lolli akkasiinatti mudata. Kutaa kana keessa stormii jira. Stormii waan lama of keessaa qaba waan sin baratan. Stormii yookiin immoo stormii waan lama of keessaa qaba. Storm has two elements. The first one is water, the second one is wind. Tokko bubbeedha, tokko bishaan. Kan barattootaas rakkise yeroo sanatti waan lama. Tokko bubbeedha, tokko bishaan.
inni tokko mul'ata, inni tokko mul'atu. Bishaan ni mul'ata, fiizikaalii harkaan qabama. Bubbeen garuu taatee isaa argina malee harkaan hin qabamu. Kan enerjii laatu yookiin boosteres kan godhu garuu bishaan otoo hin taane bubbeedha. Bishaan sun garba bubbee sanaati. Sababni isaa yoo bubbeen jiraate malee bidiruu sana raasuu hin danda'u. Kanaaf istoormii waan lama of keessaa qaba. Chaalenjiin irra nu mudatu waan lama. Water plus wind. Bishaan ida'uu bubbee. Bubbeen hin mul'atu. Bubbeen yeroo hundumaa hin mul'atu. Garuu taateen isaa mul'ata. Bishaan garuu garbadha yookiin isleef garatti oofametti oofama. Yeroo baay'ee nuti garuu kan agarru isa qabatamaadha. Halaqaa keenya yookiin boosii keenya arginaa. Yookiin waa'ee ijoollee keenya arginaa. Yookiin waa'ee barsiisaa keenya arginaa. Waa'ee mucaa keenya arginaa. Yookiin waa'ee mana abbaa manaa keenya chaalenjii argina. Kana jechuun bishaan argina malee bubbeen arginu. Kanaaf obboleessa obboleetti waan jedhamu. Yeroo istoormii si mudatu yeroo hundumaa ija kee gara bishaanirra yoo keessa ta'e you are doing some error. Bishaan kan raasu bubbee jira. Bishaan kan raasu bubbee jira. Jireenya keenya keessatti waan lolli nu mudatu hundumtu waan lamarraa madda. Bishaan bubbee. Bishaan duuba bubbee jira. Kanatti taargeetti gochuu qabdu yoo bubbee sana rukuttee bishaan sun hin dhaabbata jarri sun hin deemu. Jarri bishaan sana waraabanii dadhabani. Baasuudhaaf dadhaban. Neesingi bubbee yoo dhaabate malee bishaan hin dhaabbatu. Satan has a master dream. Riilmii afuuraa keessatti seexan ni mul'atu. Hin mul'atu. Bubbeedha seexanni. Kanaaf yeroo baay'ee nuti quba keenya kan qabnu nama waan mul'ata irratti qabna. Halaqaa keenya irratti qabna, barsiisaa keenya irratti qabna, tajaajilaa irratti qabna, yookiin namoota haala tokko tokkotti qabna. Garuu nuti bubbee sana arginu. Yoo bubbeen sun irratti taargeet goone malee wanna sana block gochuu hin dandeenyu. Kanaafidha macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 6:12 we shall not wrestle with blade and death. With blade, phony eager duka, flesh and the blade. Rather, we wrestle with principalities, powers, spiritual darkness in heaven. Kanavi, wal anson Kenya, one mulata, why phony eager duwa tontane, whom not a waka case, Ingilifisa, power, principalities, spiritual weakness, duka, wal lanso, wal kamnara. Kanachu, warafoni tontane, duba phony, whom nito kokajiro. There may be a demon. Jalqaba humni kee xiqqoo kan jirtu demon hin jirti. Demon ittaane power and the principality hin jira. Isaa booda spiritual wickedness hin jira. Hierarchy seexanaa keessa akkuma ergamoota keessatti. Ergamoota keessa biraa fakkeenyaaf ergamoota keessa power isaanii akkuma wal caalu. Mikaa'el hundumarra aaboo akka qabu akkasumas immoo diimonii macaafa qulqulluu keessaa diimonii ifadhaa jira seexana ifadhaa jira. Power and the principality duukaa garuu wal'aansoo wal qabaa jedhama. Maa jechuudha? Yoo wal'aansoo wal qabdan yookiin kuffisuu dandeessu, kufuu dandeessu. Kana power and the principality, spiritual territory warra jiran wal'aansoo wal qabanii kuffisu malee ifachuu miti. Spiritual heaven keessa warreen jiran ifadhaan jedhu. Ifatanii hin baane waan ta'eef kan ba'u diimaniidha. Seexana ishee power hin qabnedha. Kanaaf wal'aansoo wal qabu yoo humna qabaatte kuffistaa, yoo humna hin qabdu ta'e immoo kuftaa jechuudha. There is something hidden. Seexana garuu ifadhaa sinirraa fagaataa jedha. Power and the principality jechuun seexana miti. Fire hierarchy da kuma power insani dabalaa deemu. Isaan kana duukaa wal'aansoo wal qabaadha. Kana gaafa laaltan wal'aansoo keessatti maal jedha? Akka aadaa warra Roomaa keessatti funyaan namni iddoo riitimii iddoo wal'aansoo wal qaban sana keessa seenu yookiin du'ee baa yookiin ajjeesee baa. Malee akka sakaanii daanyaan gidduu galee gidduutti hin qabu. Wal'aansoo wal qaban jechuun wal'aansoo wal qabanii tokkotu du'ee baa tokko immoo ajjeesee baa malee lolichi hin xumuramu. Either one should have to be die. Ay nan dadhabe keessa jechuun hin jiru. Kanaaf jireenya keenya keessa waan lama jira. Bishaan, bubbee. Otoo deemnu gidduu gidduutti konfiijiniin jireenya keenya keessatti nu mudachuu danda'a.
takka takka rakkinni nu mudatu karaa sirriirra jiraachuu akka dandeenyu isinitti meera. Macaafa Yohaannis 10:10 irraa akkas jedhama. Seexanni waa gochuuf hin dhufne ajjeesuu balleessuu qaluudhaaf dhufeedha. Dhimmi seexanaa inni guddaan waa'ee biizinesii keenyaa miti. Dhimmi seexanaa waa'ee qabeenya keenyaa miti. Kaayyoon seexanaa hattuumti biyya lafaa yoo gaafateessan ilaaltan nama qullaa deemu hattuun hin barbaadu. Yookiin qabeenya qabaachuu qabdu yookiin waa qabaachuu qabdu hattuun sinatuudhaaf. Kana jechuun seexanni sin lola jechuun you are available jechuudha, gatii qabdu jechuudha. Hattuun kan sinatuu dhufu yoo waa sinirra jiraate waan gatii qabdu sinirra jiraatedha. Yookiin moobaayilii ta'uu warqii ta'uu waa tokko qabaattan seexanni sin lola hattuumti biyya lafaayyuu namumtuyyuu yoo waa sinirraa qabaate malee nama karaarra taa'ee amma homaan qabne qullaa deemu hattuun nan saamaan jedhu. The same thing. Seexanni kan inni qaluu dhufu hattuumti biyya lafaayyuu hoolaa namaa kan hinnatu kan saatoo qabuutti kan namaa hata malee hattuun yoo last option ta'e kan isaa kan inni qalatu. Dhimmi seexanaa dhimmi hattuu kun qaluu balleessuudha malee waa'ee biizinesii miti. Kana jechuun kolfaas du'i bo'aas du'i ultimeetiin seexanaa ajjeesuudha malee waa'ee seexanni sin rakkisuu miti kaayyoonsaa. Seexanni na rakkisuu miti kaayyoonsaa. Laayinii waaqayyo ala si baasuudha si qaluudha dhumarrattidha malee waa'ee rakkisuu miti kaayyoon seexanaa. Biizinesiin seexanaa waa'ee rakkisuu miti. Kaayyoon seexanaa gabuu si bushuu miti. Kaayyoon seexanaa si beelessuu miti yookiin qabeenya si laachuu miti. Seexanni agabuu si bushuu barbaada, si beelessuus barbaada, qabeenya sitti naquu barbaada. Dakkoon qabu waa'een seexanaa qabeenya. Garuu inni guddaan ultimeetli karaa kamiyyuu haa ta'u kolfaas du'i bo'aas du'i du'uu keeti kan barbaadu seexanni. Seexanni takka takka balbala si cufuu danda'a, takka takka immoo balballi si ba'uu danda'a. Yoo rakkinaan duu dadhabdee seexanni balbala si baanee Ameerikaatiin si geessee akkati kolfaa duuti gochuu danda'a seexanni. Ultimeetli seexanaa isa faayinaaliidha malee waa'ee rakkachuun kee miti. Macaafa qulqulluu keessatti amma lafarra jira rakkinni jira jedhe kunoo Yesuus irratti rakkinni ka'eera. Waa'ee rakkachuu miti. Amantiin keenya rakkina balleessa toon taaneef amantiin jalqaba isaayyuu faith makes things possible. Akka dandeenyu nu godha malee waan nuun salphisu. Kan waan nuun salphisu grace favoriidha. Jechuun nuun salphisu amantiin nu dandeessisiisa. Is energy nu dandeessa otuma rakkina keessatti nu dandeessa. Faith makes that not make things easy. It makes things possible. Akka dandeenyu nu godha. It does not make things easy. Rather, it makes possible. Hinuma rakkattaa numa dandeessaa garuu dhumarratti akka galma geessu godha. Amen. Kanaaf guddaa kana keessatti seexanni whatever waa'ee biyya alaa dhaquu miti seexanni yeroo baay'ee seexanni yookiin biyya keessa jiraachuu miti. No! Seexanni ultimeetliin isaa biyya alaa dhaqi biyya keessa jiraadhu ultimeetliin seexan harka waaqayyoo keessaa baasee qaluu ajjeesuufidha. The Satan is what? Invisible power idha harkaan qabuu hin dandeenyu. Kanaaf seexanni jireenya kee lola taanaan lolli sirra jira taanaan no that you are available ati gatii guddaa akka qabdu beeki. Seexanni nama kufee hin barbaadu loluu hin barbaadu. Seexanni nama kufee tokko loluu hin barbaadu. Sababni isaa effectively seexanni akka namaa rafatoo hin taane yeroo isaatti fayyadamu yeroon isaa dhume waan beekuuf waan akka seexanaa yeroo isaatti fayyadamu hin jiru. Lolli mana keenya keessa jiru bishaan ta'uu dhiisuu danda'a. Dhimmi gaa'ela keenya dhimma bishaanii miti. Kan duubaan enerjii laatu jira. Obboleessa koo obboleettii koo kaanseriin nuti arginu isa bokoo kee yookiin sweel ta'e toon taane there is something hidden. Kalee keessa kan jiru cirrachicha isa mul'atu toon taane duuba isaa waan jira. Inni cirrachichi nuti arginu waan nurratti bokoo kee nuti arginu isa keenya gurra keenya keessa taa'u inni bishaanidha. Visible. But there is something energy kana kan laasu kan waasan hojjetu there is invisible. Macaafni qulqulluun akkuma jiru dubbatu waan hin mul'annetu waan mul'atu oomisha malee waan mul'atu waan mul'anne takkaan oomishu. Sinii galee waan hin mul'annetu waan mul'atu. Biyyi lafaa kun jedha amantiidhaan waan hin jirrerraa dhuftee sagalee waaqayyoo irraa mul'atte malee namni waan hin mul'atu ani waan hin mul'anne oomishuu hin danda'u. Waan mul'atu ani waan hin mul'anne oomishuu hin danda'u. Garuu waan hin mul'anne waan mul'atu oomishuu danda'a. Qaama kee nagaa keessatti seexanni waan mul'atu isweelingii fiduu danda'a. Kaanserii keessa kaa'uu danda'a. Waan hin mul'annetu waan mul'atu. Kaleessa hin jiru har'a jira. Sinii galee garuu waan mul'atu waan hin mul'annetti geeddaruu hin danda'u. Sababni isaa
The invisible produces some visible effect. Bishaan tu jira garuu bishaan sana kan raafamu kan godhu ijaan nagartanii bishaan sun raasaa bartoota sana jeeqe karaatti Yesuus garuu keessa jira. Har'a jireenya keenya keessatti maal jalqabdanii tulaata maal jalqabdanii moo jalqabuu sodaattanii biizinasii maali tajaajila maali ministirii maali jalqabuu sodaattanii gidduu keessanii kana keessa waaqayyoon jiru maaliif akka santaa kan jennu meeqan keenya jira laati. Waa hubadhaa. The same energy that holds back is similar to the energy that continues you. Energiin fuulduratti si deemsuuf duubatti deemsu tokkumadha. Macaafni qulqulluun seerri sochii Niwuutan sadaffaan deeggara fuulduratti deemte duubatti deemte gatii si baasa. Sababni isaa yoo fuulduratti deemtes lolli hin jira duubatti yoo deemtes lolli hin jira. Gatii kaffaltee dhufte waan ta'eef duubatti deebi'uufis gatii si kaffalchiisa waan ta'eef. Ay keessaa baheen jiraadha jechuun ni danda'amu. Biyyi lafaa yookiin kan waaqayyooti yookiin kan seexanaati. Amantii kamiyyuu haa ta'u biyyi lafaa kan waaqayyooti yookiin kan seexanaati. Kana alaa ay ani waaqayyoo miti anan seexanaa miti jireenya koon jiraadha kan jedhamu hin jiru. There is no any neutral. Ay biyyi kun waaqayyoon jiru biyya kana seexanni hin jiru biyya sana dhaqeen jiraadha jechuun hin jiru. Biyyi waaqayyoon jirre biyyi seexanni hin jirre hin jiru. Yookiin ifa jira yookiin dukkana jira. Lafa waaqayyo jiru seexanni hin jiru lafa seexanni jiru waaqayyo hin jiru. Lafa ifti jiru dukkanni hin jiru lafa dukkanni jiru ifti hin jiru. Zeeris bakka biyyi lafaa kaayyoon seexanaas kaayyoo waaqayyoos nama. Otoo namni lafarra hin jiru ta'e seexannis biizinasii hin qabu waaqayyoos biizinasii hin qabu. Namnis kan barbaadu waaqayyoos kan barbaadu nama seexannis kan barbaadu nama horiin barbaadu. Kanaaf lafti kun immoo kan laatame dhala namaaf. Malee waaqayyo dhufee lafarratti investiin godhu seexannis investiin godhu. Is a mediator namni lafa kanatti mediator agentiidha. Agentiin lafa bichuu danda'a lafa gurgursiisuu danda'a. Lafa kanarra dhala namaatiif laatame. Gara barbaadetti namni gochuu danda'a. Yesuus hin rafe. Jarri dhaqanii bartoonni sun gaafa rafu waan godhan hundumaa fixanii Yesuusin dammaqfatani. Inni guddaan isaanii garuu Yesuusin baasanii ka'uu isaaniiti. Har'a waan isiniin jedhama. Chaalenjiinaa jiru rakkinnaa jiru. Inni guddaan be joy, have a peace because Jesus is in your boat. Inni guddaan lolli jiraachuu rakkinni jiraachuu yoo taane Yesuus doonii kee keessa jiraachuudha. Gaafa barbaadu dammaqfatta. Seexanni istoormiin sun si kabajuu dhiisuu danda'a. Yesuusin garuu hin kabaja. Si dhaga'uu dhiisuu danda'a garuu Yesuusin hin dhaga'a. Jarri beekumsas fayyadaniiru, iskiiliis fayyadamaniiru. Beekumsa guddaa qabu warra akka Phexros fa'aa bishaan bukkeetti guddata waan ta'e waan iskiilii kun badaa isaan hin rakkisu yaalaniiru. Garuu istoormiin sun isaan hin kabajne. Bishaan isaan kabajuu danda'a garuu bubbeen sun isaan hin kabajne. Bubbeen sun kan kabaju Yesuusin maqaa isaati. Dhaqanii bartoonni sun dhaqanii yaa barsiisaati du'aa jirta nyaatamaa jirtan jenne. Maal jedhanii? Why don't care? We are perished. Dhumuun keenya sin gaddisiisu jedhani. Ati your life is not in danger jedhe. Du'aa jirta nyaatamaa jirtan jenne. Dhumaa irra nuti jedhani. Argitanii? Ati du'aa jirta nyaata Yesuus keessa jira. Ati du'aa jirtan jenne. Du'uun keenya jedha macaafa Maarqos irraa. Dhumuun keenya sin gaddisiisu yaa barsiisaa jedhani. Inni soo keessa jira duunaa dhiqoo ajjubaan du'u. Ay. Kutaa kana waan lama laalla. Bidiruma keessa istoormiima keessa jiru lamaanuu. Gar tokkon rafaa gar tokkon iyya. Giruppiin tokkon rafaa giruppiin tokkon iyya. Warra akka Yesuus hin rafuu warra akka barattootaan iyyu. Some people rejoicing, some people sleeping, some people shouting. Warra akka Phaawulos fi Sillaas manadhaa keessa hin faarfatu hin gammadu. Warra akka Phexros isinuma rafu. Warra akka bartootaa sun garuu duraan maal ta'a hin iyyu. Kanaaf macaafni qulqulluu
Macaafa Qorontos duraa 2:16 sammuu Kiristoos qabu ture qabaadhaa jedha. Kanaaf yeroo rakkinni rafu rafaa jechuudha. Obsaa jechuudha. Obsaa rafaa hin hiyyinaa jechuudha. Sababni isaa istormiin kun dhuma akka qabu beeka waan ta'eef. Obboleessa ko obboleettii ko ati kophaa kee bishaanichaan nyaatamuu dandeessa. You can fail, but you plus Jesus never fail. Ati Yesuus wajjin garuu kufuu hin dandeessu. Kophaa isaanii kufuu danda'u bartoonni. Biizinesiin kee inni manaa baateef kufuu danda'a. Ati da'uu Yesuus garuu takkaa kufuu hin dandeessani. Rakkinni hin jiru hin jenne. Kiyyoon hin jiru hin jenne. Macaafa faarfannaa 23 irraa Waaqayyo tiksee koo tanumaan dhabu. Inni marga lalisaa keessa na boqachiisa. Gara laga arfa gara gufatanitti na geessa. Lubbuu kootti deebisa. Ameen. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na gaggeessa. Ani dachaa dukkanaa bu'aa sodaachisaa keessa yoon deemeyyuu hamaan natti dhufa jedheen sodaadhu. Sababni isaa tokko ati na wajjin jirta. Lammaffaa ulee dadhaabbanni kee na jajjabeessu. Otuma diinonni koori na morman ilaalanii ati maaddinaa dhiyeessita. Mataa koo dhadhaa ejersaa naa dibdaa. Gaarummaan kee ni farjummaa kee bara hundumaatti na wajjin hin ta'u. Ani mana kee keessa bara koo jiraadhaa jedha. Macaafa faarfannaa lakkoofsa 40 irraa immoo boqonnaa 40 irraa immoo akkas jedha. Ani abdiidhaan Waaqayyoo nan eeggadhe. Inni gara kootti jedhee iyya koo naaf dhaga'e. Bo'aa jedha. Bo'aa bishaan hursaa sodaachisaa keessa dhuqqee akka suphee nama qabatu keessa harkisee na baase. Miilla koo dhagaan sochoon irra naa dhaabee ejjennaa koo jabeessee faarfannaattiin faarfadhu afaan koo keessa kaa'ee yommus namoonni Waaqayyoon arganii sodaatanii akka Waaqayyoo isaaniitti Waaqayyoon amanatanii jedha. Macaafa faarfannaa 91 irraa namni golgaa hundumaa galarraa keessa jiru keessa jiraatu inni gaaddisa hundumaa danda'u jalan buufata. Ani Waaqayyoo jedha. Gadii qee lakkoofsa irratti kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama balleessu irraa si oolchaa jedha. Kana jechuun ani bo'aa akka sodaachisaa keessa yoon deeme jechuun rakkinni hin jiru jechuu miti. Warra du'an qixa lamaa caakkaa keessa deema. Rakkinni hin jiru jechuu miti. Garuu hamaan natti dhufa jedheen sodaadhu. Sababni isaa situ doonii koo keessa jira. Har'as nan jedha gammadi. Yesuus doonii kee keessa jira. Have peace. Jesus is in your boat. Gammadi. Waa hubadhu. Biizinasii jalqabde keessatti. Biizinasii gaafan jedhu waa'ee daldalaa miti. Tajaajila jalqabde keessatti. Gaa'ila kee keessatti. Tarkaanfii kee keessatti. Hiriyoos itti ka'e. Lolas itti ka'e. Hubadhu. Inni guddaan yoo Yesuus doonii kee keessa jiraate rafi boqadhu. Yoonaas garuu doonii kee keessa jira taanaan who is in your boat? Yoonaastu jira taanaan du'uuf jirta. Yesuus doonii kee keessa jira taanaan garuu gammadi rafi boqadhu. Ati kufuu dandeessa. Yesuus inni si wajjin jiru yoo jiraate ati kophaa kee feeliin taatu. Kanaaf rakkinni hin jiru jechuu miti. Wanti hubachuu qabnu rakkinni nama hundumaatti erga Yesuus dhufee nama hundumaatti akka dhufu hubachuun dirqamadha. Kanaaf Waaqayyo keessa hin jiru ta'e gatii hin qabu. Macaafa faarfannaa 127 lakkoofsa 1 irraa gaafa laaltanii Waaqayyo yoo mana ijaaruudhaa baate warri mana ijaaran akkanumaan itti dadhabu. Waaqayyo magaala mandara eeguudhaa baate warri eegan akkanumaan dadhabaa bulu. Ati buddeena jedha. Ganama hamma galgalaatti waa argachuuf jettee buddeena nyaachuuf jettee akkanumaan itti dadhabda. Waaqayyo garuu michoota isaa jedha. Iddoo rafanitti isaan soora jedha. He can provide. You eat the sour of bread jedha. Ganama waarii obboroo hamma waariitti dadhabda. Buddeen argachuuf. Ittiin jiraachuuf. Waaqayyo garuu firoota isaa jedha. Iddoo isaan ciisanitti rurrukutee akka Eeliyaas kan nyaadhu jedha. Inni guddaan fira Waaqayyoo ta'uudha. Inni guddaan isin michoota kooti jedhe. Inni guddaan michuu Waaqayyoo jedhu ta'uudha.
inni iddoo ciisutti provide sii godha Waaqayyo. Kana jechuun hin hojjetin jechuu miti. Bartoonni nuti dhumuuf jirra. Kanaaf Yesuus ka'ee waa'ee amantii hin barsiifne. Daarektii taargetiin Yesuus jalqaba bubbee sana ifate. Itti aansee bishaan sana ifate. Sadaffaatti barumsa sin barsiisaa jedhe. Kanaaf jireenya kee keessaa kaanseriidhaa dhukkubadhaa jalqaba focus target on the wind. Bubbee sanatti harka qabi. Isaa booda bishaan sun gabii argata. Yesuus jalqaba bubbee sana ifate. Bishaan sun gabii argannaan Yesuus deebi'ee bartoota isaan amma immoo waan sin barsiisa jedhe. Meerri amantiin keessan jedhe. Har'a nuti faayinaansii keessa jirru gaa'ila tajaajila waldaa keessaa nama keessaa wanti lolli nuti arginu is a water but there is a wind. Never point out your finger to the visible, rather there is invisible. Mucaan koo hin ta'in jedhin, halaqaan koo akkas ta'in jedhin, waldaan gaggeessu akkas hin ta'in, ollaan koo akkas hin jedhin duuba isaa waatu jira. It's not about the job. It's not about the marital status. It's not about the financial. It's not about the destiny helpers. There is a wind that boisterous, that gives energy. Kutaa sana keessa lollitti ka'e garuu nyaatamaniiru. Nama meeqatu ka'e? Hundi isaanii warra kaan keessaa hunduma isaaniitu galma ga'e. Hin ce'ani. Lolli jira garuu hin ce'ani. Waraansi jira garuu hin ce'ani. Lixarraa gara baatti ce'ani. Isaanitti ka'ee ture. Lolli jira ture garuu hin ce'ani. Hin tarkaanfatani. Namni tokko keessaan irranne karaatti hin nyaatamne. Hey, lolli jiraachuu danda'a rabboleessa gobboleetti gorgaansii qaba. Garuu in Jesus there is no loss. Kisaaraan hin jiru lola jira malee. Sirkaan badu. Gaa'ila kee keessaa wanta ati kassartu hin jiru. Kanaaf maal jedha Phaawulos? Macaafa Filiphos 3:13 irratti wanta duubatti fedhiisee gara fuulduratti hin tarkaanfadhe. Forgetting the behind, I will press on to the front jedha. Fuulduratti hin tarkaanfadhe kan inni jedhuuf sakaleessa irraan fadheedha. Sababni isaa lolli yoo jiraate iyyuu ani galman gaa'edha. Kanaaf galma ga'u jechuun hamma dadhabanitti deemu jechuu miti. Galma ga'u jechuun hamma enerjii nama baase otoo hin taane hamma harkaan qabatanitti hamma canitti deemu jechuudha. Hin dhaabadhu jenna galgala kana. Hamman manaa ba'e, hamman destineeshinii koo, hamman kakuu koo, hamman ergama koo bira ga'utti hin dhaabadhu jenna. Maaltu si dhaabe? Gaa'ila kee, tajaajila kee maaltu si danqe? Hin dhaabadhu. Waggaa 10 isaa ta'u deemi. Waggaa 15 isaa ta'u deemi. Waggaa 8 isaa ta'u deemi. Inni guddaan galma ga'u obboleessa ko. Barfachuu miti. Barfachuu miti. Inni guddaan galma ga'uudha. Inni guddaan galma ga'uudha. Peela deekaatiyaa. Yesuus keessaa jiraatu malee waggaa 10 hojii dhabdee, waggaa 5 dhukkubsattee, waggaa 15 fittee. Yesuus Kiristoos garuu viktirii guyyaa tokkoon peela diyaa dadhabbii waggaa 20 akkasii kaffalu beeki. Peela diikaayi. Waggaa 13tti manaa, waggaa 17tti Yoosef manaa ba'e. Waggaa 13 rakkina chaalenjii keessa darbe. Yoosef manadhaa keessatti galgala isra nyaatee rafee ganama mootii ta'e dammaqe. Peela diyaa. Waan siniin jira raadikaala dakaayi. Galgala isra nyaatee rafee ganama mootii ta'e dammaqe. Oh. Galgala isra nyaatee rafee ganama mootii ta'e dammaqe. Dadhabbii waggaa 13 Waaqayyo guyyaa tokkotti kaffale. Gaafa ba'u aangoon hin dhufe. Gaafa ba'u haati manaan dhufte. Gaafa ba'u waan hunduma isaa harkatti dhufe. Dadhabbii barootaa guyyaa tokkotti kaffale. Obboleessa koo tajaajiltee waggaa 20-30 deemtee harka duwwaa fuudhu sitti fakkaachuu danda'a. Inni guddaan galma ga'i. Waaqayyo walitti deegatii keessii kaffala. Kanaafidha macaafni qulqulluun isa bargi geergiin nyaatte barri hawwaanni nyaatte walitti qabee isinii kaffala kan inni jedhu.
Waaqayyo gatii namaa kaffala. Barfachuu isaa miti. Hannaan mucaa dhabde. Isheen haati manaa namicha inni tokko garuu irratti lola kaafti. Mucaan sun gaafa dhalatu Saamu'eel Kobaasaa warri sun maqaan isaanii hin beekamanii lakkoofsa hin qabanii. Garuu tokkichatu Israa'elin jijjiire. Isa sirraa dhaloota addunyaa jijjiira yoo ta'e Peeladiyaa. Saamu'eelidha. Saamu'eel tokkichatu hamma jara sanaa caala. Waaqayyo gaama tokko siilaatu tokkichuma sanatu waa jijjiira. Barfatee haruu rakkoon qabu. Dadhabuu dandeessa. Meerre jechuu dandeessa. Meerre maamiin fayyu jechuu dandeessa. Hinnu waggaa 5 obsi. 6 obsi. Gaafachiin Waaqayyo furmaata fidee dhufa. Inni guddaan galma ga'uudha. Barfachuu miti. Dadhabbii walitti qabee Waaqayyoon kaffala. Re'aa kana keessa Yesuus gaafa gamatti cee laga gamatti gaafa cee gara jeentaayilotaatti gaafa cee ministeera biyyaa isa simate miti. Nama guddaa wayii isa simate miti. Yookiin ce'anii jarri kun ce'anii sagantaa galataan qopheessine duunee dhumne hin jenne. Duunee dhubaade koottaa galateeffanna hin jenne. Bidiruu isaarraa otoo hin bu'iin maraatu tokkotu gara isaatti dhufe. Maraatu gara isaatti dhufe. Namni kun dur mana qaba ture. Mana isaa dhiisee bosona keessa jiraata. Dhagaadhaan uf ciccira. Sibiilliidhaan dadhabeera. Bosona keessa jiraata. Iddoo waalchaa keessa jiraata. Eenyutti melaati Yesuus dhufuusaa? Waa isiniin jedha. There is a connection between storm and that mad man. Hariiroon jira. Neetworkiin jira. Stormi sana duukaa. Maaddimeeni sana duukaa hariiroon jira. Namni sunarra hafuurri jira. Bishaani jira. Bubbeen jira nama sanarra. Seexana sanarra kan jiru leegiyoontu jira namicharra. Leegiyoon jechuun duula jechuudha. Leegiyoon jechuun loltoota jechuudha. Hamma nama 6,000 jechuudha leegiyoon namicharra jiru. Isaan kun bubbeedha. Namichi garuu bishaani. Eenyu isatti melaati? Namichi kun fiigee dhufee Yesuus fuulduratti kufe. Yeroo baay'ee galma geenye rafnaa laati. Waaqayyo biizinasii nuu baane gaafa galma geenyu finnaa laati. Kaayyoon Yesuus koo galma ce'uu miti. Distineeshinii qaba. Namicha duukaa Yesuus yeroo isaa fixee baay'ee odeesse haasa'e. Sa'aatii baay'ee haasa'e. Yesuus namoota baay'ee duukaa saasaa nama dhuunfaa akkasii duukaa dubartii Samaariyaa duukaa baay'ee haasa'e. Dhimmi Yesuus waa'ee daayimenshinii destiniiti malee waa'ee nama baay'ina namaa miti. Kanaafidha gaaf tokko Biiligiraam namichi Biiligiraam dura ture konferensii tajaajilaayii nama miileena tokkotu konferensii dhufa waan ta'eef sagantaa qopheesse jennaan istaadeemitti qopheesse. Gaafa sana bokkaan roobee dargaggeessa tokkotu konferensii dhaqe inni kaan hafe. Meerre yaa Waaqayyo namni miileena tokko jennaani homtuu hin jiru. Kan dhaqe gaafa sana Biiligiraam ture. Edaa Waaqayyo Biiligiraam keessaan nama miileena tokko argama. Namichi hidhamee taa'u inni Yesuus dhaqee irraa baase tajaajilaadha evaanjilistiidha mandara 10 isa eega. Maalan jedhee inni baraatu kun mandaroota 10 isa eega. Mandaroota Kiristoosiin hin beekne 10 isa eega. Garuu namichi maraateera. Mandara 10 tajaajilaadha. Mandara 10 isa eega. Yesuus namicha qofa barbaacha dhufe malee namicha irraa seexana baasee deebe malee tajaajilaa biraan goone. Sababni isaa namichi tokko yoo fayye mandara 10 fayya. Kanaafidha. Istoormiin sun kan inni itti ka'e jalqaba isaayyuu yoo Yesuus gamatti cee namicha sana fayyaa. Yoo namichi sun fayye mandara sana fayya. Sinii galee. Yoo namichi fayye amma seexanni kan ilaalaa jiru warri leegiyoon kan ilaalaa jira waa'ee Yesuus dhufuu miti. Dhimmi seexanaa dhimma Yesuus miti. Dhimmi seexanaa fayyina isa dhufaa jiru dheela silaan. Mandarri sun fayyuu eega malee waa'ee Yesuus miti. Taargeetiin seexanaa waa'ee Yesuus miti.
Heroodis seexanni Heroodis fayyadamee Yesuusin kan inni daa'imman kan ajjeesaa ture. Kan dhaloota bara Musee kan ajjeesaa ture. Dhaloota saduubaa waan arguufidha. Fayyina dhufuudha malee seexanni Yesuusin ajjeesuu miti. Fayyinni akka biyya lafaatti hin dhufne namni harka isaarraa akka hin baane malee waa'ee Yesuus miti because seexanni akka Yesuusin hin dandeenye beeka. Yoo Yesuus lafatti dhufes nama fayya fayyina sanadha. Yoo Yesuus gamatti cee mandara sana fayya. Kanaaf gamatti ce'urra gamatti itti himna. Har'a seexanni nama baay'ee bor nama miileena tokko duukaa rakkachurraa irra gadameessa nam tokko cufnaa'edha. Bor nama miileena tokko duukaa mandara 10 duukaa rakkachurra har'a gadameessa cufa. Gamatti ittisa. Gamatti ittisa. Mandarri kun fayyuurra gamatti ittisa Yesuusiin. Akkattiin ceede gochuuf du istoormitti kaase. Har'as immoo gaafa deemtu yeroo baay'ee nuti lola duratti koo personaalii goona. Don't see any attack from your personal perspective. Personaliin godhin. There is beyond sirra darbee dhaloota bor jirantu dhufuu danda'a. Yookiin situ tajaajilee nam tokko kaasa. Yookiin dhala kee ta'a. Namoota miileenota gara Kiristoos dhufa yoo ta'e seexanni si rukuchuu barbaada. Mucaa sirraa dhalatutu dhaloota gara Kiristoositti fixa yoo ta'e seexanni si gadameessa cufuu barbaada. Nama 100 boru duukaa istiraagil gochuurra seexanni irraa nam tokko ajjeesuu barbaada. Mandarri kun boru 10 fayyuurra Yesuusin gamatti ittisuu barbaade seexanni. Har'as immoo seexanni siin nameenya kee duwwaa barbaade miti. Si duuba waan jiru jira dhala kee haa ta'u. Beebi as keessa namoonni jirtan kadhannaa waggaa 20-30 dura akaakilee abaabileen keenya abbaanni keenya kadhatan ta'uu danda'a har'a nuti kan lallabnu. Waaqayyo garuu amanamaadha waan ta'eef siin kaaseera ta'a. Nam tokko Yesuus ko namicha sana fayyisee duubatti deebi malee waan goone. Sababni isaa namichi fayye sun mandara 10 gaadha. Yoo ati jiraatte duuba kee waa jira. Never think about you. Look beyond you. When attack is about you, don't make personalize. It's salvation beyond you. Duuba kee waan dhufuudha. Yoo ati irra jiraatte bor hiyyeessa tokko gargaarte hiyyeessa sanatti bor baankii banatee nama 50 qaxaruu danda'a nama 5,000 qaxaruu danda'a. Kanaafi namicha 5,000 seexanni lolurraa siin karaatti hambisuudha. Obboleessa ko obboleettii ko. Har'a nama mandara 10 yeroo baay'ee nama hidhame tokko nama rakkate dhukkubsate Waaqayyoon gargaaruu jechuu dandeenya. Nama mandara 10 fayyisuutu koo hidhamee ta'a maraatee caakkaa keessa jiraata. Nama waamicha qabudha. Mandara 10 nama waamametu caakkaa keessa jiraata maraatee. Har'a namoonni baay'een warri karaarra maraatanii jiran warra hospitaala keessa jiran hidhamanii jiranii. Maybe hojii guddaa waan isarra jiruufidha nuti takka na yaada. Ani nagaa koo waan hin deemuuf hojii guddaa waan narra hin jirreefidha laati jedheen shakka. Nama yeroo baay'ee abaarsatti irra jira hin kadhatu jechuu dandeenya. Namni kun koo mandara 10 waamee caakkaa keessa dhagaadhaan cuuf ciraa jiraata. Sababni isaa territorial spiriitii waan ta'eef Yesuus kan inni abboome gara booyyeetti dhagaa'e booyyee duukaa hariiroo qaba. Sababni isaa spiriitiin sun takka fayyinni mandara tokko sababa dhibeef namoonni sooramuu danda'u. Booyyoliin sun 2,000 ta'an sababa afuu fayyinni Waaqayyoon jiraanneefidha. Kanaaf seexana sana daaretti kan inni godhee booyyee sana jarri sun dhufanii kan isaan iyyan nurraa sokkeedhani. Yoo sokke yoo Yesuus as jiraate ikoonomii isaanii gadi bu'a. Sababni isaa booyyoonni sun is a product of devil. Hojii seexanaa dhufa waan ta'eef. Yoo namichi sun fayyee eebba isaanii rukutama. Sababa isaa tamun tokko sababa fayyinni jireef qabeenyi guddaan jiraachuu danda'a. Sinii galee. Kanaaf Yesuusin hin sodaatani nurraa baay'eedhan. Sababni isaa yoo achirraa ba'e malee Yesuus ikoonomii isaanii rukutama fayyidhaan dhufa. Maaliif wanti achi naqamee jiru eebbichi kan hojii seexanaati. Namichi sun fayyinaan mandara sana fayya. Kanaaf irraa ari'ataniidha.
Yesus garuu ngaa nam tokko fayyineera waan ta'eef nuun hojjete jedhee duubatti deebi'e. Obboleessa koo obboleetti koo gaafa lolli sitti ka'u karaa sirriirra jiraachuu kee agarsiisa. Ani Waaqayyo maaf irraanfatee haala tokko tokko jechuun hin barbaachisu. Inni guddaan sammuu Kiristoos qabu ture qabaachuudha. Seexanni saba hunda kee argee sirraa waan dhalatu duuba kee waan dhalatu si keessa kaanserii kaa'uu danda'a, dhukkuba kaa'uu danda'a. Never make it personal. There is hidden behind this. Biizinasii kee, tajaajila kee, gaa'ila kee yoo rukute sirraa kan dhalatu booda kee kan dhufu tajaajila kee rukuchuu barbaada seexanni. Kanaaf siin fagootti ittisuu barbaada. Sanas haa ta'u garuu jarri galma ga'anii. Namichi mandara 10 keessa deemee warra mandara sanitti hime hunda isaanii lallabe dhugaa ba'e. Har'a waa isinitti hima. Herregaan maatimaatikaali 1 + 1 = 2dha. Demonically 1 + 1 is whatever 0 yoo ta'u baate never 2. Seexanni inni hir'isa malee takka hin dabalu. 1 + 1 plus God, Jesus, always greater than 2 to some destination. Inni guddaan Yesuus doonii kee keessa jiraachuudha. Inni guddaan doonii kee keessa jiraachuudha. Fixaan jira. Kanaaf mata-dureen koo inni jalqabaa isinitti hin himne malee wanta what to do when you do not know what to do. Yeroo wanta gochuu wallaaltutti wanta ati gochuu qabdu jedha ture isinitti hin himin hafe malee. Mata-dureen isaa nama dhiba. Yeroo wanta gochuu wallaaltutti wanta ati gochuu qabdu jedha. Waan gochuu qabu maalan beeka maalan moon godhachuu dandeessu. Yeroo wanta gochuu wallaaltutti wanta ati gochuu qabdu. Tokko find rest. Nagaa argadhu boqodhu. Lama have mind of Christ sammuu Kiristoos qabaadhu yeroo waan gootu wallaaltutti. Sadi understand that the Satan is manipulate waan xinnoo guddisee akkasitti mul'isu beeki. Afur lolli Yesuusitti arga dhufee nama hundumaatti akka dhufu beeki. Shan seexanni siin duwwaa otoo hin taane duuba kee waan jiru argee akka taasisti godhu beeki. Afur akka darbu beeki akka ceetu beeki. Ja'a Yesuus doonii kee keessa akka jirtu mirkeeffadhu. Shan gaafa ceetu garuu don't celebrate. Don't celebrate guyyaa galataa gaafa mana ijaarrattu. Gaafa biyya alaa deemtu. Gaafa barumsa wayii fixxu. Gaafa Ameerikaa deemtu. Ay Ameerikaa ceeretteen galateeffati. There is mad person. Nama maraataa taa'ee si eega waan ta'eef Yesuus galataaf hin qophoofne. Gaafa Waaqayyo balbala sii banumo. Gaafa si ceessumo Waaqayyo. Akka galata dhiyeessitu duwwaan miti. Galata dhiyeessuun gaariidha. Gaafa mana ijaarrattumo. Mana sana keessatti koona waa akka hojjettuufidha mana ijaarsa Waaqayyo. Inni kanadha biizinasii anan jedhu. Gaa'ilaan gaafa milkooftumo. Gaa'ila kee duuba waatu jira. Tajaajila gaafa tajaajila kee duuba waatu jira. Gaafa balbala sii banu Waaqayyo waatu jira. Sababni isaa jarri ce'anii galata hin dhiyeessine. Dhiyeessuun gaariidha. Garuu nama taa'ee isaan eega. Nama maraate taa'ee eega. Nama mandara 10tu jira. Gaafa Waaqayyo sii laatu. Qabeenya sii laatu balbala sii banu. There is mad person. Hojiin biizinasii hafuuraatu hojjettu jira. Mandara fayyuu jira. Qe'ee fayyuu jira. Isan dagatiin nama si eegu jira. Dhaloota si eegu jira. Inni guddaa waa eebbifamuu kee miti. Waaqayyo kan si eebbisuu sana eebba sanaan akka waa hojjettuufidha. Yesuus gamatti gaafa ce'u waa'ee ce'uu isaa bashannana deeman miti. Namicha fayyisuufidha. Yoo namichi fayyi dhaloota fayya. Har'a maali? Qabeenya nuu laatee Waaqayyo ni biizinasiidha gaariidha. Lolli qabeenya kee irratti ka'u yoo qabeenya argatte bor hojii akka hojjettu beeki. Kanaaf seexanni qabeenya kee keessatti akka qabeenya godhanne si gochuu danda'a. Dhala akka hin godhanne si gochuu danda'a. Dhukkubaan akka rakkattu godha. No! If Jesus is in your boat, you will arrive. When you arrive, don't forget that there is a mad person. Dhaloonni si eegan akka jiru beeki. Qabeenyas gabaadha. Beekamis, guddadhus, mijachuu baates, mijates, erga ceetee garuu waatu jira. Dhaloota si eegantu jira. Mandara si eegu jira. Don't die pride. Yeroo kamiyyuu waa isinitti hima. Doktariin tokko yoo beekumsa isaa ol ta'e rifeer godha. Gaafa nyaatamaa jirtu Yesuusin waammadu dammaqfadhu. Doonii kee keessa jiraachuun Yesuus gahaa miti dammaqfadhu obboleessa koo.
Harragaa hin dammaqfanna Yesuusin. Waa isiniin jedha dammaqfadhu Yesuusin. Kanaafidha Phexros gaafa bishaan hin nyaatamu gara Yesuusitti iyyen. Hin dammaqfate kootu harka na qabeedhe. Ayi nan danda'an jedhiin. Takka beekumsi miskiiniin keenya nu baasuu dhiisuu danda'a. Phexros Luqaas boqonnaa 5 irratti akkuma qurxummii qabee takka Phexros qurxummii kan hin dhabe beekumsa dhabee toon taane leesisiisaa miti. Takka qurxummii dhibuu danda'a. Takka qurxummii bishaan keessaa dhibuu danda'a. Yesuusin waami. Yeroo qurxummiin hin jirre Yesuus qurxummii waama. Yesuusin waami. Waan hin jirre keessaa waan jiru fida. Dadhabee miti iskiilii dhabee miti Phexros kan bishaan keessaa qurxummii dhabe. Because takka qurxummiin dhibuu danda'a. Takka chilaaltee furmaanni dhibuu danda'a. Call on to Jesus. Lafa hin jirre waan jiru fida. Lafa hin jirre waan hin jiru fida. Qaama du'e keessaa qaama jiraatu fida. Mandara du'aa keessaa mandara jiru fida. Nama gatame karaatti baay'ee mandara 10 qoricha gochuu danda'a. Inni guddaan galma ga'uudha. Ati akeeka Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Duwwaa ofii inni guutu Kiristoos jireenya keenya keessa jira. Harreessa jirra. Maaltu jiran kee?